Ashamaa akkam jirtu nageenyi jaalalli waaqayyoo iddoo jirtaniif lafa jirtanitti hunduma keessanuu warra biyya keessaa biyya alaa jirtan hunduma keessaniif sinii haa baay'atu jecha akkasuma immoo dhugaa gadda baay'ee onnee nama cabsuudha. Yaa namni gaazexeessaa kana namni hin wallaaltan jedhee namni tokkoyyuu hin yaadu maaliif TV BSC irratti dabarfamee jira isa achirratti gaazexeessaa ture yaa akkasuma dhageessanii jirtanis argitanii jirtanis dhugaa rabbii nama baay'ee dinqisiifadhuudha anumti mataa koo jechuudha maaliif nama baay'ee taphatu baay'ee kolfu baay'ee tapha kana nama baqa namoota muufatanillee hin taphachiisa dhugaa dubbachuudhaaf baay'een duraan hordofaa ture jechuudha. Yaa akka carraa ta'e kan ilmi namaa kun guyyaan ga'uus danda'a yookiin akkuma immoo baay'ee dhibamee ture siyaga Ameerikaa dirasii deemee ture. Yaa akka taanika yaa namni yaallamee fi miti yoo guyyaan isaa rizqii isaa asirraa kan dhumtu ta'e addunyaa kanarraa kan dhumtu ta'e ima deema jechuudha. Innis immoo gara addunyaa isa dhumaa deemee jira. Waaqayyoon jannataan isaa qananiisu waaqayyoon lubbuu isaa maaru jenna hundumti keessanuu dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee baqa hangana jechuun nama ulfaata dhugaa dubbachuudha jechuudha nuti hundi keenya iyyuu jechuudha addunyaa kanarratti hundi keenya guyyaa eegganna malee asirraa deemuu keenya oolu jechuudha garuu yeroo jirru kanatti yeroo lafa tanarra jirrutti maaliif akka wal jibbinu hin beeku namni keenya yeroo addunyaa kanarra jiru wal jibba garuu gaafa namni sun du'e miidiyaa madadee dhafarsa. Media madadeetu walii gadari nama madadeetu bada si kufe jedhee si cabe jedhee bu'a maaliif akka ta'e hin beeknu jechuudha garuu jireenya irratti namni akkanatti waliin gargaaru yookiin akkanatti waliif hin bo'u jechuudha yoo namni tokko rakkate yoo namni tokko dhibame akkanatti cinaa ejjetanii akka amma yeroo inni boqote kana cinaa ejjetanii nama miidiyaa madadeen afarsu kanatti yeroo san namni afarsu tokko hin jiru jechuudha nuti keessaayyuu Bakka ilma namaa kun hundumaa ta'e saba kamiyyuu ta'e guyyaa du'e irra si faarsa malee guyyaa ati rakkattee guyyaa ati bakka cinqii keessa jiraattee guyyaa ati si dhukkubee maal eessa akka jirtu iyyuu namni sin gaafatu jechuudha. Dhugaa waaqaa jechuudha. Ilma namaa kamiyyuu immoo dhugaa baay'ee si gaddisiisa ilmi namaa kun jechuudha maaliif kan sin ganne kan yeroo hundumaa rakkatte ati iyyeessaa ati du'eessaa ati qal'aadha ati furdaadha ati dibamtee ati waan feete osoo taate kan kadhattu sirraa argattu waaqayyo kee qofa dhugaa rabbii sin jedha maaliif inni nama hangatu jechuudha. Kanaafiyyuu namni keenya gizuma waa ashandaa xiqqoo argate akkasuma immoo namni sun yoo lafa tanarraa addunyaa tanarraa deeme qofa ol kaasa baqaasaa yookiin waan tokko gochuuf ol kaasa malee gaafa inni jiru lubbuudhaan gaafa inni jiru san homa tokko iyyuu godhuuf jechuudha. Kanaafiyyuu nuti hundumti keenya guyyaa eegan guyyaa hundumti keenya iyyuu waaqayyoon nuuf galmeessee jira guyyaa isaatu beeka jechuudha. Kanaafiyyuu uummatni boleewwan koo kan biyya keessas ta'e kan biyya alaas ta'e haga jirtan addunyaa tanarra haga lafa tanarra jirtan biyyi lafaa ergisaadha. Dhugaa isin jedha biyya lafaa tana hundumti keenya babbareennee mimmiidhannee maal jennee arrabsinee waan garaagaraatiin jiraachuu dandeenya. Garuu iyyuu jechuudha gannee biraa deemna waan mafi illee yoo qabaadhu hanga barbaadde qabeenyas qabaadhu hanga barbaadde biiliyoona kiitiliyoona qabaadhu homaa gattee biraa deemta. Garuu immoo waan gaarii hojjedhu jaalala namaa qabaadhu. Nama hin tuffatiin iddoo namni tokko akkasitti gargaaruuf yaade maaliif addunyaan kun gantuudha jechuudha addunyaa kanarratti eenyumtuyyuu kan nafu hin jiru biyyi lafaa ergisaadha bakka ergisaa jirra waan bakka zalaalamii jirru nutti fakkaatan gizee irratti baanee sirbinee maal fa'a jennee nama qeennee nama arrabsinu kana waanuma addunyaa tanarratti waanuma lafa tanarratti hafnu fakkaata lafti kun ergisaadha. Kanaafi addunyaa tana immoo ergisaadha addunyaa gantuudha addunyaa kanarra jiraannu tuni gantuudha jechuudha ganaa addunyaa isa lammaffaa jedhannu sani isa jireenyi keenya jechuudha. Inni kanaafiyyuu obboloota koo hundumti keessaniyyuu namni gizee rakkate gargaaraa gizee rakkate faarsaa gizee rakkate bira dhaabadhaa gizee inni waa rakkates waa baqa namni jiraa matiire yeroo baay'ee namni kun bee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni gizuma jiru qofa wal faarsa malee gizuma du'e qofa wal faarsa malee gizee jiru eessa jirta maalirra jirta jedheetu waliin gaafatu amma gaazexeessaa kan namni eenyummaa isaa bakka jiru hin beekan yookiin namoonni yeroo inni dhibame yookiin namoonni tokko beeku garuu amma feesbuukni yuutuubii maladeen ishii kaa jidduudhaan hin addaan kutee akkuma
yaa suuraa irratti argaa jirtanii yaa inni boqotee jira. Akkuma isiniin jedhe kaa namoonni keenya yeroo namni yeroo cinqii keessa jiru waliin gargaaru, yeroo du'ee wal jabeessaa, yeroo du'ee iyyaa, yeroo du'ee boo'ichaa, yeroo du'ee immoo miidiyaa irratti ol gabaasee hirjedhee iyyaa. Baqa erga namni sun du'ee wanta nama san hin fayyadne wayii godha jechuudha. Garuu kun faayidaa hin qabu. Iyyanii dhiisanii boowwanii miidiyaa irratti gallakkisuu baatanii namni erga takkitti karaadhaa deemeen booda deebi'uun hin jiru jechuudha. Iddoo addunyaa ishii lammaffaa arga deemee jechuudha. Innaa kanaafiyyuu obboloota koo hundi keessanuu yeroo jirtanitti wal jabeessaa, yeroo jirtanitti wal cinaa ejjedhaa, yeroo jirtan kanatti waliin jibbinaa, yeroo jirtan kanatti inaaffaa dhiisaa. Maaliif addunyaan ergisaadha, biyyi lafaa ergisaadha. Gataniituma biraa deemu. Waan fe'isoo qabaatte, waanuma fe'isoo qabaatte gattee biraa deemta. Maaliif mana ergisaatii jechuudha addunyaa. Mana kee isa boru immoo gaafa deemte deebi'uun hin jiru jechuudha. Kanaaf addunyaan gantuudha. Gantuu tanarratti immoo wal jibbuu hin qabnu, wal jaalachuu qabna. Saba kana saba san jinnee wal qooduu miti. Bakka nama iddoo namummaa nama ta'uun qofti abbaa fe'e waan fedhe haa ta'u, saba fe'e haa ta'u, amantaa fe'e haa hordofu. Namummaa isaatiin wal kabajnee jiraachuu qabna malee sabaan, gandaan, amantaan, kudaan wal qooduu hin qabnu siniin jedha. Akka yaada gootiitti kun jechuudha. Innaa kanaafiyyuu waaqayyoomti jannataan isaan qananiisu dhugaa baay'ee waan nama gaddisiisudha. Namoonni amma tokko kan waan biraas jechuu danda'antu jira. Namni eenyumallee haa ta'u namni du'a namaatti gammadu seexana malee hin jiru. Dhugaa dubbachuudha. Maaliif saba kamiyyuu haa ta'u, lammii kamiyyuu haa ta'u, seexana malee namni nama du'etti gammadu namni hin jira jedhee addunyaa har'a yaadu jechuudha. Maaliif ilma namaati waan ta'eef. Waaqayyo raammoo agartee lafa deemtu tana hin ajjeesinaa jedha. Garuu nuti hin ajjeefne yeroo baay'ee. Maaliif akkuma keenya waaqayyoon lubbuu itti uumee miti maal gochaa ajjeefu. Kanaafiyyuu sunuu haxaati guddaa, cubbuu guddaa jechuudha. Na kanaafiyyuu nama du'ettis gammaduun gaarii miti. Bakka sabuma fe'ee haa ta'u namni nama erga ta'een booda immoo wanta isa barbaachisu, gadda isa barbaachisu gaddinee fi dabarsuudha jechuudha. Malee saba ganda eebelu akkas maalidhaa kutaadhaan maali akkas wal qooduun nurraa hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf waanuma qabdan tokkoon wal cinaa dhaabadhaa. Waan qabdan tokko wal jajjabeessaa, waan badaarraa waan gaariitti gurgursaa. Maaliif asiniin jedha obboloota koo. Namoonni tokko maaliif jechuun keessan wanti jedhee fi addunyaa tanatu addunyaa gantuudha. Addunyaa ergisaati. Boru gannee biraa deemna. Hanga feenillee yoo qabaanne jechuudha. Hanguma feesis yoo qabaatte. Hanguma feesillee yoo dhabde gattee biraa deemtaa jechuudha. Inni fooqii qabuu fi inni mana citaa qabullee tokkuma gaafa asii hundumaa isaatu gatee deema. Sun citaa isaa gatee deema. Sunillee mana fooqii isaa gatee deema. Kan makiinaa qabu kan farda qabullee qixxu. Kan bareedaa uffatuuf kan ciccittuu uffatullee qixxu. Kanaafiyyuu yoo waliin jibbinaa waliin tuffatinaa hundi keenya iyyuu gannee biraa deemne jechuudha. Namni keenya wal qeeqaa wal tuffataa jechuudha. Addunyaa argisaa kanarratti jechuudha. Dhugaa rabbi. Innaa kanaafiyyuu hunduma keessaniyyuu akka amantaa keessaniitiin gaazexeessaa kanaa xalootii godhaaf isiniin jechuu jaaladha. Maaliif nama du'etti namni hin gammada jedhee yaaduu abadan hin jiru yoo seexana ta'e malee jechuudha. Na seexanni immoo hin gammaddi. Ilmi namaa ta'ee ilmuma namaa ta'ee namni namatti gammadu nama du'etti gammadu hin beeku kaagam akka ta'e eenyumallee sabuma kamillee haa ta'u garuu eenyumaafiyyuu hin gammadu nama du'etti. Maaliif jedhaa kan uume lubbuu waaqayyotu uume malee nu himati kan uume waaqayyotu nu uume. Inni uuman keenyaan hin dadhabne maaf nuti wal dadhabna dhugaa waaqayyoo jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma amantaa qabdaniin xalootii godhaaf isiniin jedhaa. Akkasuma immoo obboloota koo hundumti keessaniyyuu wanta hundumaayyuu gannee biraa deemna. Addunyaa kanarratti wanta nuti fudhannee deemnu tokko hin jiru. Wanti fudhannee deemnu keessaa jechuudha obboleewwan koo isinitti hima. Gurra yoo qabaattan dhaggeeffadhaa. Wanti nuti fudhannee deemnu wanta gaarii yoo hojjenne qofa.
wanta nuti addunyaa tanarratti wanta fuula waaqayyoo dura ejjennu rabbii keessan bira kan ejjettanii ijoollee kiristaanas ta'e ijoollee musliimaa muqifnu wanti hundi namni hundu hojii ofii gaarummaa nuti hojjenne qofa kan fudhannee deemnu malee wanta lafa kanarratti hojjechaa jirru mana ijaarranna birrii fudhanna maalii godhanna kana jennu kana abada fudhannee biraan deemnu garuu wanti nuti fudhannee deemnu waan gaarii hojjette gaarummaa isa fudhattee fuula waaqayyoo dura dhaabbatta gaafa addunyaa har'aa deemte jechuudha. Kanaafiyyuu waan gaarii hojjedhaa waliif yaadaa hamaa walitti yaadinaa waliin xuffatinaa waliin xiqqeessinaa. Kanaaf obboloota koo isiniin jechuu jaaladha maaliif namni tokko hanga danda'u wal gorsaa hanga beeku wal gorsa garuu nuti wal gorsallee wal gorsine wal qeeqnaa wal tuffannaa jechuudha gorsa walii hin dhageenyu jechuudha. Inna kanaafiyyuu obboloota koo wanta gaarii wayii hojjedhaa galaa isa boruu fudhattee deemtu jechuu qabda addunyaa kanarratti jechuudha. Qabeenyuma qofa ari'uu osoo hin taane wanta ati addunyaa tanarraa fudhattee deemtu waan gaarii wayii dalagdee deemuu qabda fudhattee deemuu qabda wanta fuula waaqayyoo duratti dhaabbatu fudhattee deemuu qabda malee rabbii kee biratti wanta ati gaafa sana ejjettuun gaafa addunyaa kanarraa deemte jechuudha. Biyya lafaa ergisaadha musin jedhe biyya lafaa kanarraa namni biyya lafaa kanarratti hin jiru jechuudha. Kanaaf gaafa biyya lafaa kanarraa deemte immoo wanta gaarii kan asitti kan asii kanaa miti kan biyya lafaa tanaa miti kan isa boruusanii waan gaarii hojjedhaa darbaa. Wanni baqa maaliif isa malee kan nu baasu tokko iyyuu hin jiru. Nuti amma asirratti kanaaf achi fiinnaa as fiinnaa achi fiinnaa biyya ormaa keessa deemnaa hin hojjennaa kana jennaa san jennaa miti muka addunyaa tun gantuudha guyyaa keessaa deemnu sun beeknu. Garuu wanta gaarii kanuma keessatti yeroo qabdu kana keessatti yeroo jiraattu kana keessatti immoo waan gaarii hojjedhu darbe. Wanta namarratti si'u har'aa nama lafa kanarratti namaan jaalatamte boru waaqayyo biratti illee akkasuma jaalatamte jechuudha. Namni har'a lafa kanarratti waan gaarii hojjete borullee gaarummaan isaa isumaaf ta'a jechuudha. Kanaaf iddoo ergisaa tanatti biyya lafaa tanatti illee waan gaarii hojjedhaa darba. Maaliif gaarii hojjechuun ofumaan malee namaaf miti. Namni waan badaa yoo sitti yaade ati waan gaarii itti yaade. Ina akkas obboleewwan koo kanan siniin jechuu barbaada asumaan immoo waaqayyoon lubbuu isaanii amaaru jedha ammallee irra deebi'uudhaan gaazexeessaa keenya dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha dhugaa dubbachuu fi nama dhugaa baqa namni fayyaalichi duras addunyaarra hin jiraatu dhugaa nama fayyaalicha nama baay'ee baqa tapha jaalatu nama bohaarsu. Yaa namoonni isa dhaggeeffanne hin jiru hin jira jedhee yaadu tiivii isa irratti dhugaa baay'ee nama bashannansiisaa baay'ee nama baqa maal jedhee isin taa'imu jechuudha. Akkas kana fakkaata isin jedha obboloota koo addunyaan gantuudha kaa nama gantishiin guyyuma namatti dhuftee namarraa lim jettee nama fudhattee deemti. Kanaafiyyuu addunyaa gantuu tanarratti addunyaa cubbuun guutamte tanarratti waliin jubbinaa wal jaaladhaa. Baqa qabeenyi hundi isaayyuu hin darba. Qabeenya jechuun immoo fixeessa ganamaa. Qabeenya kee fudhattee hin deemtu. Qabeenya keetti fudhattu gaarummaa hojjettu san qofa. Gaarummaa lafa kanarratti hojjettee deemtu qofa fudhattee deemte malee qabeenya gatteetuma eessumaayyuu daa'ima teetu gattee biraa deemtu fudhattee hin deemtu jechuudha. Inni akkasii kanaafiyyuu wanta gaarii wanta boruu baqa namarratti illee jaalatamu. Akkasuma namarratti jaalatamte boru waaqayyo biratti illee jaalatamte. Kanaaf wanta akkasii sana hojjechuu yaadaa isin jedha obboloota koo wanta gaariin hojjette ofumaan malee namaaf miti kanatti hojjettu jechuudha. Ofii keetiifi jechuudha. Kanaaf waan gaarii hojjedha addunyaa kanarraa darbaa isin jedha obboloota koo hundumti keenya guyyaa eeggannaa iddoon guyyaan waaqayyoon keenya nu galmeessee jiru hinuma taa'ee nu eeggataa. Kanaaf namni iddoo kana hin hafne abadan hin jiru. Hinafuu jechuudha namni iddoo kana addunyaa kana irratti namni hafuu hin jiru biyya lafaa ergisaa waan ta'eef bakka ergisaa kana irratti namni hafuu hin jiru jechuudha. Inna kanaafiyyuu waan gaarii hojjedhaa darbaa isin jedha har'aaf gorsi kiyyas kanuma akkasuma immoo sababa gaazexeessaa keenyaa kana wal qabsiisee waan baay'ee natti dhaga'ameefan kana dubbachuu qabe. Dubbadhee jechuudha maaliif har'aa namni gaarii nama baqa fayyaalessa nama akkamiitu addunyaarra darbe jechuudha dhugaa waaqa
waaqayyoon jannataan isaa qananiisu waaqayyoon mirga qulqullootaa nuuf dhaabu dhugaa waaqayyoo jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu isiniin jedha obboloota koo yaa ka addunyaan akkuma isiniin jedhe gantuudha. Ishiin guyyaa namaa dhuftee fudhatteetuma namaan deemti jechuudha. Akkasii obboleewwan koo akkuma isin amantaa keessaniitiin xalootii godhaafii isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinee immoo dhugaa biqa maal jedhee isinitti hima dhugaa keessa namaatu gubata dhugaa yoo waa biqa waan nama gaarii kana yoo biyyeen illee nyaatu biqa baay'ee si aarsa jechuudha. Dhugaa nama gaariin duras lafa kanarra hin jiraatu addunyaa irratti maaliif namni gaariin biqa waaqayyo illee isa jaalata beektanii akkas turtii gaarii.